Sam Nujoma rogeessaa fi hoggana garee riphee loltootaa kan ture Namibiyaan sirna apartheidii Afrikaa kibbaa jalaa bahuun walabummaa ishee labsattee pirezidaantii jalqabaa karaa dimokiraatawaan filatamela. Sanbata dabarsine kana umurii isaa waggaa 95tti du'uun kan mirkaneesse pirezidaantiin biyyattii amma aangoorra jiru Nangolo Mabumba fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuunidha. Sam Nujomaan waggoota 30tti kan dhiyaataniif biyyarraa baqachuun sochii walabummaaf qabsaa kan ture bara 1990tti yommuu biyyi isaa bilisa baatu gara biyyattiitti deebi'uun pirezidaantii karaa dimokiraatawaa filatame isa jalqabaa ta'uun waggoota 15f biyyattii bulcheera. Bara 2005tti paarlaamaan Namibiyaa abbaa hundeessaa Namibiyaa jechuun beekamtii kenneeraafi. Nujomaan dubbii isaa biyyoota lixaa qeequun walquunnamtii saala wal fakkaataa irratti araarama hin qabu jedhuun hariiroo biyyoota akka Kooriyaa Kaabaa, Cuubaa, Raashiyaa fi Chaayinaa kan gariin isaanii garee bilisa baasaa Namibiyaa deeggaran waliin qabuun mata duree oduuwwanii nama turedha.